Harka fuunee akkam jirtan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya utuu har'aan tanaaf jennee gama keessaniin geenyaa isinis akka nu hordoftan gamanumaan isin affeerra laayikii fi sabskiraayib godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qiirqoositti kan argamu mana barumsa sadarkaa lammaffaatti alaabaan Oromoo buufamuun dhaga'ameen. Barsiisonnii fi barattoonni mana barumsichaa yaada kennan guyyoota dura alaabaan Oromiyaa fi Itoophiyaa bahaa ture jedhan. Yaansee alaabaan lamaanuu akka hin baane gochuun guyyootaaf tursiisanii jedhu. Guyyaa har'aa garuu alaabaan bahuuf wayita jedhu dura bu'oonni mana barumsichaa alaabaa Itoophiyaa malee kan biraa hin baasinaa jedhamnee gubbaadhaa ajajamne jechuun alaabaan Oromiyaa akka hafu taasifame jedhu barsiisonnii fi barattoonni. Gochaan kun barattootaa fi barsiisota Oromoo akkaan dallansiisuu eeranii magaalaa Finfinnee handhuura Oromoo fi dachee Oromoo taate eenyummaan Oromoo akka kanaan dhiibamuun aadmalee ta'uu dubbataniiru. Mootummaan Bilisiginnaa jalqabu magaafi Oromoo deebisuuf fedhii wayituu akka hin qabnee fi humna sirna durii harka lafa jalaan ijaaruu agarsiiftuudha jedhanii. Mootummaan waca garee finxaaliyyii Amaaraan rifatu gaafii uummata Oromoo ni deebisa jedhanii eeguun of gowwoomsuu akka ta'e barsiisonni fi barattoonni mana barumsichaa kan dubbatan. Godina Arsii Aanaa Jajuu magaalaa Alagaa Dureetti jedhamutti hidhaan qaamni mootummaa magaalichaa raawwatu akkaan hammaatee jiru jiraatonni. Magaalichatti humnoonni mootummaa seeraan alaa nama nagaa akkanumaan hojii isaanii irraa qabanii hidhatti guuraa jiraachuu kan himan jiraattonni mata darbee eegalee guyyaa lama keessatti namoonni 50 caalaan hidhamuun himan. Namoota badii tokko malee seeraan ala qabamanii hidhaman keessaa manguddoon ganna 70 illee jiraachuu kan himan maddeen kantiibaan magaalaa Alagaa Dureetti obbo Mustafaa Hussein dabalatee qondaalonni mootummaa sadarkaan jiran dararaa uummataa nagaa mudataa jiru kana qindeessaa jiraachuu ibsaniiru. Kantiibaan magaalaa Alagaa Dureetti obbo Mustafaa Hussein komii isaan irratti dhiyaateef deebii akka kennaniif itti bilbiluus waa'ee hidhaa magaalaa isaaniitti raawwatamaa jiru ilaalchisuun deebii kennaniin gahee akka mootummaatti qabnu bahaa jirra jedhan. Gaheen mootummaan seeraan alaa nama hidhuudha gaafii jedhuuf garuu deebii osoo hin kennin bilbila cufachuu filataniiru. Oromoon balaa akka sabaatti isa mudatee jalaa ooluuf yeroo taa'ee mari'achuu qabu ammaadha jedhan qeerroon kutaalee Oromiyaa garaagaraatii barbaachisummaa marii Oromoo irratti yaada kennan. Oromii ganamaa galgala akkaataa itti sabicha cabsuu irratti hojjetaa jira kan jedhan qeerroon uummanni Oromoo haala isatti deemaa jiru irratti dammaquun waliinsaa mari'atee fala dhahachuun dhimma filannoo hin qabne ta'uu dubbatan. Haala deemaa jiru ifatti Oromoo dammaqsuu fi mataa walitti qabuuf gaheen hayyootaa fi jaarmaalee sabichaa murteessaa ta'uu himuun hunduu garaagarummaa gidduu isaanii moggatti dhiisanii Oromoo fi Oromiyaa baraaruu irratti waliin dhaabbachuu akka qaban gaafatan. Oromoon balaa akka sabaatti isa mudatee qorachuu kan danda'u akka sabaatti yoo sochii qofaadha kan jedhan qeerroon hunduu bakka jirutti adeemsa ofii sagatta'uun utubaalee saba tokkootti isa dhaaban jabeeffachuu irratti hojjechuu akka qabu. Uummanni Oromoo jaarraa 16ffaa keessa yeroo humnoota lama gidduutti danqamee balaa eenyummaa isaa irratti fuulleeffateef saaxilametti madda waraabutti walgahuun rakkoolee isa mudateen irratti mari'atee gadaasaa haaromfatee balaa eenyummaa isaa irratti xiyyeeffate qolachuuf akka danda'e seenaatu ragaa baha. Ergasiis mariin rakkoolee isa mudatan furachuu balaa eenyummaa isaa irratti fuulleeffate qolachuu saba guddaa baha Afrikaa ta'ee itti fufuuf danda'eera. Haa ta'u malee qormaatawwan akka sabaatti isa mudatanii fi egereesaa balaaf saaxilan har'aas biraa hin hafne. Uummanni Oromoo kan yeroo kamii olitti balaa eenyummaa isaa irratti fuulleeffateef saaxilameera jedhu qeerroon godinaalee Arsii fi Shawaa Kibba Lixaa yaada kennan. Oromoon balaa akka sabaatti isa mudatee jalaa ooluuf ammoo bu'uura tokkummaa isaatti diinni caccabsuuf foollatu jabeessee ijaarrachuutu barbaachisa jedhu. Kun akka ta'uuf ammoo akka sabaatti mariitu barbaachisa. Sabni marii qabu balaa isa irratti aaggamamee qolachuu danda'a jedhan. Uummanni Oromoo balaa akka sabaatti isa mudatee irratti mari'atee fala dhahachuuf tattaaffataa hin jiru. Hayyoonnii fi jaarmaaleen sabichaas uummata dammaqsanii gara yaada tokkootti fiduu irratti hanqina jabaatu mul'ata kan jedhan qeerroon kun ammoo uummata burjajjii hamaaf saaxilaa fi tokkummaa daddaqsuun haleellaaf isa saaxiluu dubbatan. Yeroo Oromoon waa'ee isaa irratti callisee jiru kanatti Ormi bu'uura tokkummaa isaatii diiguuf rafee bulaa hin jiru. Adeemsa deemamaa jiru irratti dammaquutu barbaachisa jedhan. Oromoon balaa akka sabaatti isa mudate qolachuu kan danda'u akka sabaatti yoo socho'e qofaadha kan jedhan qeerroon hunduu bakka jirutti adeemsa ofii sakatta'uun utubaalee akka saba tokkootti isa dhaaban kan Oromii diiguuf carraaquu jabeeffachuutu barbaachisa. Kana gochuuf hunduu walitti dhufee mari'achuu qaba jedhan. Hayyoonnii fi jaarmaaleen Oromoos callisaa keessaa bahuun garaagarummaa gidduu isaanii jiru moggatti dhiisanii qooda adda durummaan uummata isaanii dammaqsuu fi mataa walitti qabuuf qaban waloon bahachuu akka qabanis waamicha dhiheessan. Godina Shawaa Lixaa aanaa Liibaan Jaawwii ganda Roggee Lamaan jedhamu bakka aanaa Dirree
dirreen ciniin waldaangeessutti waraanni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo of keessaa baasuu diddan jedhuun namoota nagaa hedduu rashanuu jiraattonni himan. Jiraattonni yaada kennan namoonni ajjeefaman qonnaan bultoota yoo ta'an dubartoota daa'immanii fi manguddoowwan akka ta'an himan. Ajjeechaa jumlaa kana booda hawaasni walitti yaa'uun namoota rashanaman kanneen bataskaana Madaaniyaalam jedhamutti awwaalanii sumni mootummaa ganamaan deebi'ee dhufee hawaasa sirna awwaalchaa raawwatee doorsisuu fi hidhuun himameera. Godina Shawaa Lixaa daangaa aanaa Liibaan Jaawwii fi dirreen cinii kan taate ganda baadiyyaa Roggee Lamaanii fi Tokkee Lamaan jedhamutti yakki ajjeechaa suukanneessaa ta'e humnoota mootummaatiin qonnaan bultoota irratti raawwatamu maddeen himan. Gandoota aanaalee lamaanitti waldaangeessan kana keessatti ajjeechaan jumlaa qonnaan bultoota dhimma siyaasaa hin qabne irratti raawwatamuun yakki ajjeechaa baay'ee suukanneessaa ta'e dhala namaa irratti raawwatameera jedha jiraataan miseensi maatii isaa jala miidhame tokko. Muddee 28 hanga 30tti gandoota baadiyyaa aanaa Liibaan Jaawwii keessatti qabata sakattaa waboo jedhuun humnoonni mootummaa sakattaa adeemsisaa akka turan hima jiraataan aanichaa kun. Manguddoota umriin ragaan dabalatee dubartootaa fi daa'imman bakka tokko walitti qabuun namoonni 18 ajjeefamaniiru jedhu jiraataan ganda Roggee Lamaan irraa dubbisne tokko. Namoonni ajjeefaman kunniin kan manguddoo obbo Dajanuu Kaasuun jedhamanii fi daa'ima xiqqoo Burtee Tarrafaa jedhamu akkasumas aadde Asnaaquu Ayyanaa, obbo Galaanaa Diiroo, obbo Damisse Makuraa, manguddoo biyyaa obbo Eebbisaa Tujubaa fi aanaa dirreen cinii ganda Tokkee Lamaan jedhamu keessatti dargaggoo Milkoo Tasfaayee fi shamarree Jaalallee Diidhaa kanneen jedhaman ta'uu himaniiru. Gandoota baadiyyaa aanaa dirreen cinii Tokkee Lamaanii fi Munnoo Basharuu jedhaman keessatti torbaanota dura qonnaan bultoonni nagaa humnoota mootummaatiin jumlaan rashanamaniiru jedha maddi keenya kun. Humnoonni mootummaa yakki ajjeechaa kun akka dhageettii hin arganneef dursanii dargaggoota hedduu hidhuu fi namoota hedduus biyyarraa ari'achuu himu maddi keenya. Hawaasni birmannaa taasisuun reeffa namoota jumlaan ajjeefamanii kaasee awwaalus humni mootummaa deebi'anii gara gandichaa dhaquun reeffa kafanamerraa kafana hiiksisuu hima. Hawaasni nagaa kan hojmaata siyaasaa homaa quba hin qabne qonnaan bulaan Oromoo qe'ee irratti ajjeefamuusaaf qaama itti himatanitti ta'ee iyyatan akka hin qabne kan himu jiraataan gandichaa ammaas taanaan jiraattonni sodaa ulfaataa keessa jiraachuu himu. Godina Shawaa Kibba Lixaa magaalaa Walisootiidhaan jumlaa akkaan hammaachuu maddeen himan. Tibbana qeerroo fi qarreen hedduu sababa beekamaa hin taaneen jumlaan mana hidhaatti guuramaa jiraachuu kan himan maddeen ji'a muddee irraa eegaluun bifa duulaatiin humnoonni mootummaa sabboontota hidhaa jiraachuu odeeffanneeti jira. Hidhaan jumlaa kun aanota godina Shawaa Kibba Lixaa hedduu keessatti raawwatamaa jiraachuus maddeen keenya irraa odeefneera. Magaalaa Walisoo dabalatee aanaalee godina Shawaa Kibba Lixaa hedduu keessatti namoonni mootummaa qaba waraana bilisummaa Oromoo qulqulleessuu jedhuun yakka ajjeechaa fi saamichaa akkasumas hidhaa fi reebichaa ulfaataa ta'e jiraattota irratti raawwachaa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Muddee 3 irraa eegaluun hanga guyyaa har'aatti dargaggoonni hedduun sababa beekamaa hin taaneen qabamanii buufata poolisii magaalaa Walisootti hidhamanii jiraatanis hanga yoonaatti mana murtiitti hin dhiyaanne jedhu maatiin hidhamtoota. Qaamoleen mootummaa namoota hedduu sababa tokko malee gara mana hidhaatti uguranii jiru. Namoota dhimma adda addaatiin magaalattii irraa ba'anii jiraatanillee bilbilaan waamaniitu hidhaa jiru jedhan oduun achirraa arganne. Hidhaan jumlaa godinichaa keessatti raawwatamaa jiru kun qabata isaa deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhuun ta'uusaas odeeffanneeti jirra. Kun ta'us garuu namootni hidhaman hedduun namoota siyaasaa akka hin taanee fi sababa oromummaa isaanii qofaaf hidhamuu maddeen himan. Jiraattuun godinichaa kan biraa akka dubbisnetti aanaalee godina Shawaa Kibba Lixaa hedduu keessatti taateen akka kana raawwatamaa jira. Yoo xiqqaate buufata poolisii aanaa tokko keessatti namoonni sababa hin beekamneen hidhaa siyaasaa hidhamanii jiran baay'inaan 200 ta'uu jetti. Aanaalee ammayyaa Gooroo magaalaa Wallisoo fi kanneen biroo keessatti rakkooleen ulfaataa humnoota mootummaatiin hawaasa nagaa irratti raawwachaa jiru akkaan yaaddessaa ta'aa dhufu jiraattonni himan. Artist Zarihuun Wadaajoo dhukkubsachuun hospitaalatti akka argamu maatiin himan. Artistiin hangafni seenaa muuziqaa afaan Oromoo keessatti iddoo olaanaa qabu Zarihuun Wadaajoo erga dhukkubsatee bubbulee jira kan jedhan maatiin amma kaleen lamaanuu hojii dhaabanii jiru jedhan. Sirnoota darban keessatti yeroo hidhaa turetti reebichaa fi dararaa irra gaheen miilli isaas miidhamuu kan himan maatiin Artist Zarihuun yaala fayyaa barbaachisu yoo argate akka fooyya'uu danda'u haakimootaan itti himamuu ibsaniiru. Kana gochuuf maallaqni akka isa barbaachisu eeranii uummanni Oromoo akka dirmatuuf gaafatanii jiru.